Thank you. Tole, amma gaafii itti aanu dubartootarraa fuuna. Good evening, Dr. Zakir. Akkam oolte Dr. Zakir. Maqaan kiyya Jaal jedhama. Baankii Imareet International keessaan hojjedha. Gaafiin xiyyataniin ansiif qabu amantiilee biraata Islaamummaa fi Kiristaanummaan ala jiran keessaa ta Nabi Muhammad nagaa fi rahmanni irra haa jiraatu akka dhufuuf taa'u dubbatu tamtu jira. Gaafiin obboleettii teenyaa Islaamummaa fi Kiristaanummaa malee amantiin biraa ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dhufa jettee dubbatte tamtu jiraa jettee gaafatte. Obboli Islaamummaa fi Kiristaanummaan ala amantiiwwan jiran keessaa irra hedduun isaanii hundi isaaniitu jechuullee baannu irra hedduun isaanii kanneen amantii Islaamaa dura dhufan waa'ee dhufiinsa nabiyyi xumuraatii fi maayyii waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farisanii manii jiran. Haasoo xiyya kamata duree Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the various world religious scriptures joo keessatti takkaa'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaabban amantiilee addunyaa garagaraa keessa joo keessa dubbadeetiin jira. Kiristaanummaan cinatti Judaayizimii takkaa'u amantii Yahudaa keessattis waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni argata. Kitaaba seera keessa deebii takkaa'u Book of Deuteronomy boqonnaa 18 lakkoofsa 18 irratti waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatamee jira. Kitaaba seera keessa deebii takkaa'u Book of Deuteronomy boqonnaa 18 lakkoofsa 19 irratti kitaaba Isaayyaas raajichaa takkaa'u Book of Isaiah boqonnaa 29 lakkoofsa 19 irratti kitaaba weedduu caalu takkaa'u Song of Solomon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irrattis waa'een dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatamee jira. Kan nama dubbadda kun kitaaba Kakuu Mofaati. Kitaaba Kakuu Aaree keessattis Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 irratti, Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irratti, Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti, Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14 irrattis dubbatamee jira. Kakuu Aaree fi Mofaa keessattis qabxiilee waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatan hedduutu jira. Obbolii maqaan kee Jaal waan ta'eef hordoftu amantii hinduuti jeetii yaade. Akkasumaami? Waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaban hinduu keessa jiru irratti haasoo godheetiin jira. Haasoo san sa'aatiilee muraasaafin godhee ture. Waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irraa waanuma kitaaba hinduu qofa keessa dubbatame irratti haasawee ture. Saa nama qabnutu waan san hundarra deebi'ee dubbachuuf naan geessu. Tanaafuu qabxii barbaachistuu muraasa qofaan irraa tuttuqa. Kitaaba warra hinduu yoo dubbiste kitaaban hinduu gosa lamaatu jira. Tokko Smritiidha kaan ammoo Shurutiidha. Shurutii jechuun jecha Rabbii jechuudha. Isa keessa Veedaa fi Upanishaadiitu jira. Smritiin ammoo jecha ilma namaati. Isa keessa Manusmritii, Ramaayeen, Mahabarataa, Epiks takkaa'u sheekoo jabduu jiruu goototaa guddiftee himtuu fi kanneen birootis argachuu dandeessan. Puranaanis achi keessatti argama. Baafishiyaa Puranaa yoo dubbiste Baafishiyaa Puranaa parfi 3 khandi 3 adihaay 3 shiloqaa 5 hanga 8 irratti waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbata. Baafishiyaa Puranaa parfi 3 khandi 3 adihaay 3 shiloqaa 10 hanga 27 irrattis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka mileeshiyaa ta'e takkaa'u akka nama baratiin ta'e dubbata. Ammas maqaan isaa Atarvaaveedaa kitaaba 20ffaa himni 20 lakkoofsa 6 irrattis ibsamee jira. Atarvaaveedaa kitaaba 20ffaa himni 20 lakkoofsa 7 irrattis dubbatamee jira. Akkasuma ammas Atarvaaveedaa kitaaba 20ffaa himni 27 lakkoofsa 1 hanga 14 irrattis kuntaab suktaa jaamee dubbatamee jira. Kuntaab jechuun dhokataa jechuudha. Kunis waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irraa haasawa. Inni faarfamaadha. Inni diina takkaa'u adawwii 60 ol qaba haja'uu fi kabiraatis kan kana fakkaatan hedduudha. Akkasuma ammas Rigveedaa kitaaba 1ffaa boqonnaa 53 lakkoofsa 9 irrattis dubbatamee jira. Maqaa Ahmad Joon ibsamee jira. Hiikaanis faarsaa takkaa'u kafaarsu jechuudha. Uttarchik mantiraa lakkoofsa 500 irrattis dubbatamee jira. Indiraa boqonnaa 2 lakkoofsa 52 irrattis dubbatamee jira. Yajurveedaa boqonnaa 31 lakkoofsa 18 irrattis dubbatamee jira. Akkasuma ammas Atarvaaveedaa kitaaba 20ffaa himni 26 lakkoofsa 1 hanga 14 irrattis Nara Shansah jaamee haamamuudhaan dubbatamee jira. Nar jechuun nama jechuudha. Shansah jechuun jecha pira Shansah joo hiikaan isaa kafaaruun malu joo irraa dhufe. Kunis kafaaruun malu takkaa'u nama faarfamu akka godhatu jechuudha. Yoo jecha Nara Shansah kana jechuun nama faaruun malu joo kana gara afaan Arabaa jijjiirre Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'a jechuudha. Ammas maqaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam joon Rigveedaa kitaaba 1ffaa himni 13 lakkoofsa 3 irrattis, Rigveedaa kitaaba 10ffaa himni 64 lakkoofsa 3 irrattis, Rigveedaa kitaaba 2ffaa himni 3 lakkoofsa 5 irrattis, Rigveedaa kitaaba 5ffaa himni 5 lakkoofsa 2 irrattis, akkasumas Yajurveedaa boqonnaa 20 lakkoofsa 37 irrattis, Yajurveedaa boqonnaa 21 lakkoofsa 31 irrattis dubbatamee jira. Yoo feetetti ofeetti fufuu danda'a. Waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dubbatu qofa waan kitaaba hinduu qofa keessatti dubbatame hedduu ibsuun hin danda'a. Sababa hanqina yerootiif jecha farrisaa takkaa'u raaga kitaaban kanneen keessatti dubbataman muraasa qofa maqaa dhaweetiin hubannoo isaatirraas qabxii dabalataa waa xiqqoo qofa isinirraa dubbadhee bira dabra. Ammas inni maqaa Kalkii Awtaar jaamuunis himamee jira. Kitaaba Kalkii Puranaa boqonnaa 2 lakkoofsa 5, 7, 9, 11, 14 dubbistee yoo ilaalte maqaa Kalkii Awtaar jaamuun ibsamee jira.
kitaaba kana keessatti maqaan abbaa isaa Vishnu Yaash jedhama jedhee dubbatee jira. Vishnu jechuun rabbi takkaa'u gooftaadha. Yaash jechuun gabricha. Kunis gabricha rabbii ta'a. Yoo hima gabricha rabbii joo kana gara afaan arabaa jijjiirre Abdullah ta'a. maqaan abbaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah jedhama. maqaan haadha isaa Summatiidha jedha. Summatii jechuun nagee ta'uu yookiin nama namantuu hin nasabee jechuudha. yoo kana gara afaan arabaa jijjiirre Aminaa ta'a. maqaan haadha nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aminaadha. ammas magaalaa maqaan isii Sambaalaa jedhamtu keessa dhalata jira. Sambaalaa jechuun bakka nagayaatii fi qulqulluu jechuudha. Tunis magaalaa Makkaati. ammas inni mana hooggantoota warra ganda magaalaa Sambaalaa keessa dhalata jira. innis mana Qureeshii keessa dhalate. inni guyyaa 12 qabxiileen anqaasa cufarrattu harka 70 lakkaa'amuu dhawamaa jira. maasha Allah. inni guyyaa 12ffaa ji'a Maadoo dhalata jira. kunis Rabiul Awwal guyyaa 12ffaati. inni barsiisaa ilma namaa hundaati jira. akkuma namuu beekutti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rahmata aalama hundaafi. waahiin duraa goda takkaa holqa keessatti itti buufamti jira. bakki sanis Ghaari Hiraa jedhamuudhaan beekamti. ammaas inni godaansa eega takka godaane booda qubachuuf booda deebine godaana jira. nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makkarraa Madiina godaane. eegas booda hajjiif malee qubatee jiraachuuf booda deebine. amala bareedaa takkaa dandeettii barbaadamtu 8tu kan namaaf jira. hiriyoota isa gargaaru jajjabaa 4 harkata jira. kunis waa'ee khulafaa ar-raashidiin 4 duraa sanaa soo jira. dirree waraanaatti malaayikotaan gargaarama jira. akkuma beeynutti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa lola Badri malaayikotaan gargaaramee jira. yoo barbaadde waa'ee dhufiinsa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qofarraa waan haasa'u dubbachaa ooluun hin danda'a. Tanaafuu yoo ati nama amantii hinduu hordofu taate, yoo nama kitaaba hinduutti amanu taate, awtaar dhumaatii fi goolabbiitti amanuu qabde. ergamaan xumuraatii fi maayyii hinduuzimii keessatti nabi Muhammad nagiyaa fi rahmanni rabbii irraa haa jiraatu. Taahullee doktor akka hinduuzimitti hanga ammaa kalqee awtaar eegamutti jira. kanaafuu ati wanti kun akkami? yoo ati hin wanti kun akkami? ati waan kanarraa quban qabdu jechuudha. yoo kalqee awtaar hanga ammaatti eegamu jira jettee kalqee awtaar amma jiru fudhachuu didde hogguu sana osoo hin ta'in sumaatutti gaafatama. matuma keekkomatta. hayyee. awwal fakkeenya hedduun siif himee jira. waan inni dubbadde kana ragaadhaan harkaa qoffisu qabda. kitaabni kiyya Vishnu Yaash jedha. amma maqaa abbaa isaatiin jee. ati ammoo maqaan abbaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Vishnu Yaash miti jettee ragaadhaan amansiisu qabda. wanti kun pandits of Hinduism takkaa barsiisota Hinduizimiitiinis akkanuma jaamee jira. hayyoonni hinduu waan kana barreessanii jiran. garuu amma hayyoonni hinduu dhugaa jirturraa isin dhorku jiran. dhugaa jirtu isinirraa dhoysan. ati akka dubartii loojikaa takkatti, akka dubartii qaruutee beekumsa qabduu takkatti, ta dalagaas bikka olaantuu daleeydu takkatti, yoo qeessonni keessan dhugaa jirtu isinirraa dhoysaa jiraatan, ati dhugaa jirtu san barbaaddee hubachuun dirqama keeti. nuti qeessota keessa wajjin mormii godhuu dandeenya. Doctor of Divinity takkaa awliyaa keessa yaamuu dandeessa. beeytaan barsiisota takkaa hayyoota keessa wajjin haasaweetiin jira. hayyuu beekamaan Shrii Raavi Shankar waan kana takkaatillee mormine. inni fudhatee waliigalee ni jira. waa'ee tokkichummaa rabbii olaanaa irratti fakkii qabaachuu dhabuu isaa irratti waan hin jee waliigalee jira. nabi Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam amanee jira. waan san garuu fudhachuu dide. sababni isaa yoo fudhate hordoftoota isaa waan dhabuuf jecha. ammoo obbolii ati hordoftoota ho'i qabdaa? tanaaf ati amma sodaa hordoftoota dhabuudhaan qabduu jechuudha. tanaafuu wayitaan ragaa dila kana siif dhiyeessaa jiru kanatti waan jaamisan lakkoofsa wajjin wayitaan siif himaa jiru kanatti irra diddiba godhee takkaa walumaan dhee bira dabrutti hin jiru. yoo barbaadde deemtee adda baafachuu dandeessu. garuu egaa adda baafattee booda ergamaa xumuraatii fi kamaayyiitti amantee ni fudhattaa hin jee. tanaafuu nabi Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam ni amantaa? maasha Allah. rabbiin tokko ta'uu isaatti yoo ni amantaa? nin amana. rabbiin olaane suuraan fakkeeffamuu akka hin dandeenye ni amantaa? nin amana. tanaafuu rabbiin fakkiin qabu jettee amantee jirta jechuudha. eeyyeen. nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii ta'uu isaatti yoo ni amantaa? nin amana. dubaati muslima jechuudha haa obbolii. wanti ati amma jette kun shahaadaa afaan ingiliffaati. obbolii yoo feete afaan arabaatiinis irra deebitee jechuu ni barbaaddaa? wanti ati afaan ingiliffaatiin jette allaha malee rabbiin biraan jiru nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa isaati jette. waan kana afaan arabaatiin jechuu ni feetaa obbolii? nin fedha. hayyee anniin ja'atis na jalaa qabdee itti fufta. ashhadu أشهد allah الله ilaha إله illallah إلا الله wa ashhadu وأشهد anna أن muhammadan محمدا abduhu عبده wa rasuluhu. ورسوله.
maasha Allah obboleettii teenya may Allah maasha Allah obboleettii teenya rabbiin si haa badhaasu. Ati ammaan tana gara maatii amantii nagayaa tamiseensa biliyeena takka tuqaa 3 hanga biliyeena takka tuqaa 5 qabduun makamtee jirta. Rabbiin si haa badhaasu. Rabbiin jannataan si haa qananiisu insha Allah. Obboleettii tiyya na amani. Dubbiin tun murannoo barbaaddi. Murannoo ta'e maasha Allah haalaaniin dinqisiifadhe. Shiriiraa fi shankar caala murannoo qabda maasha Allah. Rabbiin akka hidaayaa takka qaceelmasiif kannuun si kadhadha. Rabbiin si haa qaceelchu insha Allah. Obboleettii tiyya gaafii feete gaafachuu barbaadde shakkii feete yoo qabaatte as Dubaay keessa ganda hunda keessaa dhaabbatootaatu jira. Dhaabbatoota ilaalchatu dogongoraa keessiif qulqulleessuutu jira. Amantii Islaamaa hubachuudhaaf Quraanaa fi hadiisota sayyaa ilaali. Qaceellumaaf isaaniitu akkaan gaariidha. Yoo mamii fi gaafii feete qabaatte karaa imeela keenyaa islam@irf.net irratti nuuf barreessuu dandeessa. Gaafii teessiif deebisuunis anaaf gammachuu tiyya. Anaafis du'aa inaaf godhe obboleettii tiyya. Gaafii itti aanu warra dhiiraa irraa fuuna. Akkam bultee Dr. Zaakir, ani obbo Alaan Siinkoon jedhama. Gaafiin tiyya ani islaamummaa fudhadhee itti seenuun barbaada. Islaamummaatti seenuudhaaf maal godhuun qaba? maasha Allah maasha Allah obboleessi keenya biyya Filipiinsi. Obboleessi keenya Filipiinoo maasha Allah rabbiin ifaajee isaa irraa akka eebalu. Islaamummaa fudhachuu barbaada. Islaamummaa keessatti yoo islaamummaa fudhachuu barbaadde Allah malee rabbiin biraa kan jirre amanuu qabda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa isaa ta'uus amanuu qabda. Tanaafuu rabbiin jiru tokko qofa akka ta'e ni amantaa? Obboleessa kiyya. Allah malee qaamni biraa hagabbaramu tokkollee kan jirre amantee ni fudhattaa? Ni fudha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii ta'uu isaatti ni amantaa? Ni amana. Obboleessa dura afaan arabaatiin jenneeti sanbooda hiikaa isaatti aansinee jenna insha Allah. ashhadu أشهد Allah الله ilaha إله illallah إلا الله wa ashhadu وأشهد anna أن Muhammadan محمدا abduhu عبده wa rasuluhu. ورسوله. Masha Allah. I bear witness Mashallah, just brother, I'll just repeat, brother. Obboleessi kiyya waanumaan amma afaan arabaatiin jeen irra deebi'ee hiikaa isaasiif ja'a. Ani ragaan baha Arragaan baha Allaha malee Allaha malee rabbiin dhugaan gabbaramu biraa kan jirre Rabbiin dhugaan gabbaramu biraa kan jirre ragaan baha. ragaan baha. Akkasumas Nabi Muhammad Akkasumas Nabi Muhammad ergamaa fi gabricha Allaha ta'uusaa ragaan baha. ergamaa fi gabricha Allah ta'uusaa Ragaan baha. ragaan baha. Maasha Allah kuni kaa'ima reefu afaan arabaatiin jenne san. Maasha Allah rabbiin ifaa jeete akkasirraa qeebalu du'aayin siif godha. Magaalaa Dubaay tana keessatti gara magaalaa Dubaay tana namoonni bultii isaanii qaceelfachuudhaaf dhufuun isaanii nama gammachiisa. Alhamdulillah. Garuu na amani wanti ati ammaa asitti harkachuu jirtu waan akhiratti harkattu biratti haalaan xiqqaadha. Wanti ati akhiratti harkachuuf teessu insha Allah kana daran akkaan guddaadha. Insha Allah rabbiin jannataan si haa badhaasu. Galatoome obboleessa kiyya. Galatoome. Ammas gaafii itti aanu warruma dhiiraa irraa itti haa fufnu.